Akas. Akkumat. Jirraa kunoo. Jabduu intala. Galatisa. Hojiin akkamii? Hojiin dansa. Ammalii diraayi dansa. Yoom taa'u jira. Konkolaataa kee taa'u jira. Kun garuu halkanis guyyaa sama hunda hojjeta. Halkanillee kontiraata argadhin deema. Guyyaallee. Sa'aatii fakkeenyaaf amma sa'aatii meeqa ni oofta? Guyyaatti. Guyyaa ganamin ba'aa galgalin deebi. Garmooyalee sun hojjedha. Am gar konsoo deebi'eera. Guyyaa kiiloomeetirii 400 Yaabelluma achuma yaabello faa munyaali? Mooyaale. Achuma jechuun bakka warra. Munyaali? Mooyaale. Mooyaale. Munyaali. Mooyaale maki. Naaf hin qabamu gisee hedduu warabban ibsaan amma leengadde achi jira gisee naan jiru naaf hin jedhamu munyaalee jedhu honyaalee baqaata. Tokkumaa taa'ee mooyaale. Mooyaale. Garuu akkas makiinaa uummata irra hojjetaani bataam jabduudha. Makiinaa uummataa qofa moo wanti illee ni oofta? Hawaa buusuun waan cinatti makiinaa laa inni ትሰሪያለሽ? Enough. Gaaffii takka si gaafadhu. Layyaayyee. Onyaalee boona irraa dhiisaa bakka hin beeku. Amma ati diraayi deemtee jirti. Dhagee culitti. Diraayi deemtee jirti. Dhagaa hojje. Yoo. Sagalee kee duuba jiru fakkii namaati. Sirriidha. Neetu wanni dimsi ammaan kasa. Hamsaa hojjeddansa. Bayi deebii takkee. Eshi. Mee amma dubbatu. Eshi. Nagaafadha. Bayi deebii takkeen bayi deebii. Mee qo'aan dubbadhu mee. Jirtaa? Jirra. Sawa. Dansa. Ayi gaafis gaafadha. Hayyamamtu dami. Na dhaga'utti jirtaa garuu? Dhagaa jiran lee nagaafadha. Gaaffii si gaafachuu deema. Gaaffii nama fakkeenyaaf ati konkolaachistu shufeera hin jedhamtu konkolaachistu jedhamta afaan Oromoo ta'e. Amma gisee konkolaachistu kana gaafa nuti makiinaa uummataa korreellee kara baddeessaa ciroorraa kara baddeessaa deemnullee shufeerri kun makiinaa dhaabee ficcaaniif gabbu'a. Ati hoo? Akkamii? Akkamii si dhufe? Fagaattee deemtamii jechuun makiinaa fagaattee deemtamii? Embu'ee fincaare. Jechuun makiinaa bikki ati itti ficcaantu bikki makiinaa itti dhiistu macheem riqata allo fageenya. Walirraa fagaata. Gisee hedduu walirraa fagaata. Bataam. Fuula laalladhee dhaabanii reef fuula xiqqoo ammallee gabaa'e. Bituu uummanni taa'ee jechuudha. Ay desja.
كان رافقني بانك وابلستيني بيتا وابلويتي فا وابلويتي شفرنا ولما جال كابي باجاجي راتي غرا كونكولاتا دفه am ganni saddeeti foyi waltana ta'u jiraayu garu guyyaa tokkollee waan tokkoyyuu alhamdulillah dhaayillee beeku ama adagaan irratti uumamillee hin jiru galata rabbi akkan keetti waggaa meeqa amma erga oofuu jirtu ani baajaaji irraa jalqabee achiin gargaartullee ta'eera raddaate gargaartuun beektan Efesar ketketi gubba Efesar ketketi jechuun dammo konkolaataa barri lama dheeraa kan hin beektani ka ummata hedduu qabatu sun gubbaallee gargaartu ta'ee ture achiin ammoo akka sunuma dojjadhu nallee achuma shufrenna kanatti amma waggaa meeqa turte gargarni saddeeti wayii miidiyaalee gurguddaan intarneedhaaf siyaamanii ni beekanii yaw badhaafamteen beeta jechuudha wartii badhaafamu qabdu keessaa tokko amma namni akkam karaa uummata Oromoo kana keessatti aadaa waan ta'etu jira dubartiin tamlaatii waan jedhamtu jira sigaree amma just hojiilee dubartiin hojjettu keessaa hedduu jiraatu ግን hojii dubartiin hin hojjenne hojii dhiirtu hojjetu akka dubartiitti cimtuu taatee hojjechaa jirta kan ummanni keenya fakkeenya sirraa fudhatu qaba sigalee interview irratti bikoota guddarra yaamantee kana dura badhaasni wayii siisa kan nameen beeka gara akka kireeditiitti makiinadha konkolaataa namoof kana kaampaanii Oromoo kan ta'e Elaautoo kaampaaniidha isattu kireedit naa kenne suni nama hojjechaa ofirraa hojjechuu jirmalee wanni adda miidiyaan guddaan na yaamee gaafii na gaafate akkasumas dunna dhaabillee hin jiru meeridiidhaa han beektani miidiyaa kaametti meeridiidhaan nama akka malee nam dansaadha nama jabduullee ishilleen dubartii jabduudha naaf feertee turte kanaan dura dhiyaadheera miidiyaa san gubbaatti suniin achi miidiyaa dhibii gubbaatti dhiyaan dhagama Dhugaa hedduu sirriitti si fada yeroo hedduu feesbuuk irratti si argamsiise konkolaachistu garuu akkamiin jechuun dadhabbiin qabu akkasitti teessanii istiin nama konkolaachisuu fi miti warri karaa dheeraa deemu kan mataa'u nama oofoo sun taa'u kun keessa taa'u sa'a meeqa ilaalla gurguranii faa jennee dhadhanaa bika akkatti hirkannee rafuufaa barbaanna. Jecha adama taatee akkasitti sa'a dheeraa deemtu akkamiin dadhabbiin isaa. Kara guddooleen iti yaa'u hojii yettee ageeyoon ofa amansiistee baate agasti faawwanni amma duuba diqqoo na dadhabuu jira diqqoo guddachuu jira nalleen kanaaf diqqoo waan akka duddaa maanii kulleen sirrii na hin jiru kanaaf amma akki duriillee hin jiru durii hoomaallee natti fakkaatu. Diqqoo am sirriin akka durii guddoolee deddeemuu hin danda'u karuma dheeraa qargar mooyalee sun hojjedha siin dheeraan mooyalee kiiloomeetira 200 sun caalallee deem gareedduu deemeera beekta karaa dheeraallee asii deemeera gareedduu deeme garuu ammaan kan guddoo agasti faawwannachuutti hin jiru. Amma halkan faallee ni deemta moo amma dubartiidhaati amma halkan fatti karaa irratti faashishaan faa namatti bahuu danda'a. Wanna kasi sinsu qunnamee ni haagizee makiinaa ooftu. Alhamdulillah gamma waan tokko yoo nagarra inum deemu jira. Dhiyooyyuu karaa galee halkan deemaa galee. Yaa homaan garree rabbumaan na eegiddu. Halkan keessi deemta jechuun sa'aatii meeqaan halkan yoo jedhame haati ooftu. Deema si amma gis tokko kontaraatii beektaa sa'aatii meen dhufuuf. Kontaraatii makiinaa tokko nami kontraat fudhachuu fedhu saatuun bakka yoo emergency ta'ellee halkanii sa'aatii 10 galgala 11 fudhachuu danda'a. Biyaansaas Finfinnee nageessisiinadha. Finfinnee sun dammoo sa'aatii 11 taasii baay'illee odoon dhaabatiin achiin ba'a. Narratti halkanaa
Odo dhaabatni cingee warsuun ofirraa buusa yoo hawaasallee yoo shaashamannellee bakka halkan kontiraata guddinne na deemsisa. Ummanni akkami amma ummanni keenya amma dubartiin gaafa ooftuun beekanii hawaasa biratti akkami ilaalchi isaanii siif qaban jechi jajjabeessan jee abdiin qaba. Ilaalchi uummataa gaafa ooftu akkami? Ilaalchi uummata keenyaa akka dansaa dhugaa akka dansaa na jajjabeessanii karaa gubbaallee warrootaan akka tiraafikii manga tiraanspoortii